Hordoftootni kabajamuuf jaalatamu ashama harka fuune akkam jirtan an kaliif Arboor Online Spiritwaa guyyaa har'aa sagantaa miidhagduu baay'ee bareedduu taate takka isiniif qabadhee yaadee jira hanga xumuraatti nu waliin ta'an hawwiif yaada kooti galatooma horaa bulaa hanga xumuraatti akka nu waliin taatan immoo asumaan isiniif dhaammachuu barbaada. Viidiyoon addaan na jalaa kutamee asitti immootu Mahatma Gandhi eenyu akka ta'e ni beekna jechuudha. Abbaa 500 illee kan jiru isa
Asitti immoo kan Itoophiyaa irratti maaliin beekamu jennaan namicha buna guuru isaan Kaalidiin beekama jechuudha. Abbaa 200 irratti immoo Sinbira Adii Nagayaatiin beekamti jechuudha. Itoophiyaan kanumaan beekamti laata? Maali? Mahatma Gaandii akka seenaa dalage Itoophiyaa irratti namni seenaa dalage hin jiru laata? Kun anaafis gaafii kooti. Egaa seenaa dalaguu dhufii yoo seenaa dalagne akkuma Mahatma Gaandii kana nullee seenaadhaan asirratti baana jechuudha. Yoo seenaa hin dalagne ta'e garuu maaliin beekama laata? Akkuma isaanillee asitti maal qabanii Saanchii Stuupaa Saanchii Stuupaa jedha duubarratti argitanii fuulduraan immootu Mahatma Gaandiitu irra jira jechuudha. Abbaa 200 ta'ee abbaa 500 ruupii irra jechuudha kan jiru. Kanaaf yoo seenaa dalagne seenaan akkatti ol nu baasa. Gara dudduubbaatiinis Red Fort irra jira jechuudha seenaa isaaniitiin. Kan Itoophiyaa irra hoo maaltu jira? Gara fuulduraatiin allaattii sana jira, gara duubatiin immootu beeytu waan kana. Beeytu waan ta'eef Itoophiyaa keessatti wanti hin dhabamne waan kana Itoophiyaa keessa qofa kan jiru jechuudha akka addunyaatti. Abbaa 200 irratti hoo maal argina? Kenna irratti Aksumii fi Faasilidasiin argina. Itti aanee gara dudduubbaatiin immoo holqa Soof Umar argina jechuudha. Kanaafuu maaliin beekaman kan jedhu har'a xiqqoo tanarraa isin qabadhee dhiyaachuu yaadeeti jechuudha. Waan hanga xumuraatti nu hordoftaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Abbaa 200 biyya keenyaatii fi abbaa 200 biyya Hindii wal biratti qabnee yoo ilaallu garuu kan kootu irra bareedaan akkasuma jedhu wayya. Galatooma horaa bulaa. Har'a waa'ee saayitii tokkoo isinii kaasuu barbaada. Saayitichi kun maali jettanii na gaafachuu dandeessu. Saayiticha diskiripshinii viidiyoo kanaa jalatti koomentii naa barreessuudha yookiin immoo viidiyoo kana gara xumuraa isaa irratti dhaquudhaan yaada naa barreessuun liinkii nuuf ergu ni galmeessina jedhuu dandeessu. Namni itti tola. Saayitichi maali yoo jenne saayitii baay'ee bareedduudha. Qarshii 10 eegalte qarshii 2800 kan irraa argatu. Ifama doolaara 10 eegalte doolaara 2800 kan irraa argatu. Maali saayitichi kun jedhuu dandeessu. Isa xiqqaa isinitti hima. Doolaara 10 jechuun isa xiqqaa. Doolaara 600, 500, 400 galmaa'uu dandeessan. Suni mirga keessanii hangalmaa isiniin jedhaan jiru. Saayitichi maali? Nuti as dura saayitoottan hedduu dhageenyee kan nama hatu, kan nama nyaatu, kan nama balleessu, ofillee badee mallaqa namaa fudhatee badu jedhuu dandeessu. Suni filannoo keessanii ilaaltanii galmaa'u. Ani immootu wanta ofii kiyyaa ji'oottan 2-3 irraa ture gaaf dhagahee galmaa'ee hojjechuu eegaletti bultii ji'a tokko keessatti jijjiirama guddaa waan itti argadheef har'a isiniin gahe. Andahee isiniin gahe isintu maqaa itti baafataa jettee jedhamanitti. Kanaaf ani argee hojjedhee isiniin gahee jira. Isin immoo itti hojjettanii jijjiiramuun mirga keessanii. Liinkii yoo barbaaddan viidiyoo kana TikTok irrattis ta'ee Telegram, Instagram bakkuma kamittuu YouTube irratti illee argadha. Liinkii kana koomentii jalatti liinkii naa efeer ni galmaa jedhaatii na gaafadha. Yeroo galmee barbaaddan yeroo doolaaras akkamitti akka doolaara kaffaluu dandeettan barbaaddan yaadaaf gaafii kamuu na gaafachuu dandeessu. An Kaliil ture Arboor Online School irraa. Viidiyoon kun yoo isin bira gahe yoo isinitti tole hiriyaa keessaniif daddabarsaa. Yoo isiniif hin galiin hiriyoottan keessanii mari'adha. Waan irraa argadheef afaan guutuun dubbachaa jira. Waan hordofaa jirtaniifis galatooma. Chaanaalota Arboor Online School irratti viidiyoottan hedduu maxxansee ture. Viidiyoottan hojii, viidiyoottan hedduu kan irraa milkoofnes kan irrattis osoo hin hojjetin hafne galii gaarii irraa hin argatin. Gammachuudhaan eegallee dhiifnee kan biraa kunnes jira. Hedduun keenya hojii tokko ni eegalla. Xumura garuu rabbitu beeka. Kanaaf sa'aatii kamuu ta'a iddoo kamuu jiraata. Har'a wanti iddoo kanatti gadi ba'ee isinitti haasa'uu filadheefis wanta jiru kan qabnu waliin qabna. Kan qabne illee waliin qabna jedheeti. Sa'a kamittuu isin keessummeessuudhaaf balballi Arboor Online School banaa. Kaliil illee deebii isin deebisuudhaaf hanga danda'uun isin waliin jira. Beekeetiin isin caalaa, argeetiin isin caalaa wadheetiin. Kanneen anaa ol qabdanis sheer naa godhuun irraan fatinaa. Kanneen ana caalaa
saayitii gaggaarraa dalagaa jirtanis naaf qooduu hin irraanfatin asiin jedha. Anis sa'aatii kamittuu lafa kamittuu yeroo kamii isin waliin jira. Isin immootu Arboor Online School subscribe karaa gadiitti godhuun share comment like godhuun maqaa isaa kan gara kanatti argitan Arboor Online School kan jedhu kana teessoo isaa guutuu waliin share godhuudhaan miidiyaalee hawaasaa hunda inni fayyadamu iddoo kanatti argattan kana fayyadamuu dandeessu. Subscribe gochuus irraanfatina. Harka keessaniin iddoo subscribe jettu kana dhaqaatii tuqaa yookiin immoo mallattoo diimtuu san tuqaa galatooma. Subscribe godhaa horaa bulaa. Kanaaf sa'aatii kamittuu subscribe godhuun Arboor Online School channel dhaabbadha. Yaadni isin kennitan koomentiiwwan gara garaa kan isinaaf barreessitan ijaarsa mana Arboor Online School waan ta'eef dugdaa Arboor Online School waan ta'eef cinaa dhaabbachuun yaada nuuf kennu gumaacha nu godhu komii fi yaada kee qabdanii dhiyeessan hawwii abdii fi jaalalaaf gaafii ta'e isin jaaladha. Isin kabaja bakka jirtanitti nageenya jirtu si waliin. Viidiyoo kanarraa akka bu'aa argattan abdii. Namni hojii amma isiniin jedhe kana barbaadan doolaara 10,000 doolaara 2,800 qarshii keessatti deebisa. Qarshii 200 ji'a tokkotti ji'a lamatti ji'a sadii keessatti namni argachuu barbaadan qarshii 100 ta'anii galtan. Hojii gaarii akkanaa barbaadan kana qofaan hojiileen hedduun jira. Gama jalaatti naa barreessuudhaan koomentii naa kaa'uudhaan yaada naaf kennuudhaan argachuu dandeessu waan ta'eef isin jaaladha, isin galatoomfadha, isin kabaja qomoo koo horaa bulaa. Arboor Online School afaanota 2 fi 3 viidiyoottan isaanii maxxanfamee namoottan afaan Oromoo hin dandeenye viidiyoo gara afaan Amaariffaa jiru affeera. Nama afaan Amaariffaa hin dandeenye viidiyoo gara afaan Oromoo jirutti affeera. Kalameeruu dandeenye viidiyoo gara afaan Ingiliffaa jirutti deemuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii sun yeroo waan kaliin. ዛሬ ማውራት የምፈልገው ስለ አንዳንድ ኦንላይን ቢዝነሶችን ነውና ስለ ኦንላይን ቢዝነሶች ስናወራ ደግሞ ሁሉም ስለ ኦንላይን ማወቅ አለብን። ምን አይነት ኦንላይን ስራ ስንሰራ ነው ምን አይነት ገቢ የምናገኘው የሚለውን ማየት አለብን። ዛሬ በጣም አሪፍና ምርጥ በትንሽ ብር ጀምራችሁ በጣም የምታገኙበት በጣም የምታተርፉበት አንድ አሪፍ ዌብሳይት ተጠቅማችኋል። የዌብሳይቱ ሊንክ እና መመዝገቢያ የምታገኙት ከዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ወደ ታች ወርዳችሁ ወይ የኮሜንት ቦታ ላይ ገብታችሁ ሊንኩን ላክልኝ ለመዝገብ ብላችሁ ጻፉ፣ እሰጣችኋለሁ። ሊንኩስ ምንድነው እንዳትሉ፣ መመዝገቢያው ስራውስ ምንድነው እንዳትሉ ልነግራችሁ። በነገራችን ላይ ስለ ዛሬ ያዝኩላችሁ ስራ ሲያወራላችሁ በጣም ደስ እያለኝ ነው። ምክንያቱም እኔም ሰርቼበት እያገኘሁበት ደስ የሚል ነገር የምትነሱበት ትንሽ ነው፣ የምታገኙት እንደዛው በሂደት እያደገ ነው። በሰራችሁ ልክ ነው የምታገኙት። ማንም ሰው ሳይቱ ላይ ሳይሰራ ገቢ ሊያገኝ አይችልም። ይሄ ነው በቀን ውስጥ 2 ጊዜ ብቻ በመስራት $10 የጀመረ ሰው በቀን ውስጥ $10 ጀምረህ በዶላር እንዴት ሊጀምር ይችላል? ዶላሩን ከየት አገኛለሁ? ዶላሩስ ምንድን ነው የምትሉት ጥያቄ ሁሉ መልስ ስላለው ጠይቁ፣ ችግር የለም። በ10 ጀምራችሁ በአንድ ወር ውስጥ $66 እና ከዛ በታች በላይ ማግኘት ነው። እሱም ብቻ አይደለም $66 ብቻ ፕሮግራም አንድ ሰው በደንብ ከሰራ $66 አይደለም። በ3 ወር ጊዜ ውስጥ እስከ $2,800 የምታገኙት ሳይት መጀመሩት $10 ነው ብያችኋለሁ።
ማንኛውም ሰው መጀመር ይችላል። ማንኛውም ሰው የትም ዓለም መስራት ይችላል። ግን በ3 ወር ጊዜ ውስጥ በ3 ወር ጊዜ ካቆያችኋት ያችን $10 ነው $2890 አካባቢ ነው። የስራ ሁላችንም የምናውቀው ንቀን ያለፍነው ሊሆን ይችላል። በጣም ምርጥ ነው ይሄ ሳይት ይጠቅመናል ብለን ሳናየው አልፈን ሊሆን ይችላል። ከሰማነው 2 ወር 3 ወር እንደኔው አልፋችሁ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ሰው በየትኛውም ቦታ ሆኖ በመስራት ብቻ ገቢ የሚያገኝበት ሳይት ነው። በቀን ውስጥ 2 ጊዜ ብቻ በመስራት $10 ጀምራችሁ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ $2800 ማግኘት። ያ ማለት በ10 ብር ዛሬ ጀመረ የዛሬ 3 ወር $2800 ማግኘት ማለት ምን አይነት ስራ ሊሆን ነው? ይሄ እያወራ ያለ የማይመስል ነገር ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ትክክለኛና 100% ሪል የሆነ ስራ ነው። ዛሬ ዝም ብዬ ወጣሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ቁጭ በማለት ዛሬ ለእናንተ እናገራለሁ ብዬ ያስገደደኝ ለራሴ እያገኘን ለምን ወንድሜ ያገኘን ለምን እህቶቼ አይጠቀሙበትም ብዬ ነው እንጂ ዝም ብዬ መስራት እችላለሁ። ቢኮዝ እያገኘሁበት ስለሆነ እንደሚያገኝበትም መጀመሪያም እርግጠኛ ሆኜ ባልገባ በጥርጣሬ ነበር የገባው። አሁንም ብዙ እያልኳቸው አይደለም። ደስ ካላችሁ ሞክሩ። እርግጠኛ ግን $10 መሞከር ትችላላችሁ። ደስ ካላላችሁ ሊቢት ማማተር ቢኮዝ እኔም እንደዚህ ረጅም ጊዜ ሳልሞክር አሪፍ ላይ ነው። ከሞከርኩኝ በኋላ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይህን ቢሎች ያገኘ በስንት ጀመርኩ ካላችሁ እሱ የግል ጉዳይ ስለሆነ እናንተ ምንድን ነው ደስ ካላችሁ ትቀጥሉበት። ደስ ምን ሌላ ነገር ደግሞ እንደዚህ ያደረጋችሁ $10 ዛሬ እንድታርግታችሁ ነው ከፈለጋችሁ ማንበብ ይችላል። ማንም ሰው ደስ ባለው ይቅርታ የቴክኒክ ችግር ማንም ሰው ደስ ባለው ሰዓት ማውጣት ይችላል። ማንኛውም ሰው መስራት ይችላል። የትም ቦታ ሆኖ መስራት ይችላል። በፈለገው ሰዓት ማውጣት ይችላል። በፈለገው ደስ ባለው ሰዓት ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ሳይቱስ ምንድነው? እባክህ ይሄን ሳይት ንገረኝ ልትሉ ትችላላችሁ። ሳይቱን ልነግራችሁ እኔም እናንተ ይሄንን ሳይት ማወቅ ከፈለጋችሁ የኔ ዲስክሪፕሽን ውስጥ በመሄድ ወደ ታች በመሄድ ይሄን ቪዲዮ እንዳያችሁት ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት ጻፉልኝ። ቲክቶክ ላይ የሚሆን ምን ላይ የሚሆን ኮሜንት ጻፉልኝ። ሊንኩን እልክላችኋለሁ። አመዘጋገቡን በቴሌግራም በሁሉም በምትፈልጉት ሶሻል ሚዲያ ጠይቁኝ እነግራችኋለሁ። ተመዝግባችሁ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ ከሀገር ውጪ መስራት ትችላላችሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ከሪም ነበር። ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቪዲዮ እኔ ከሪም ነኝ ከአርቦር ኦንላይን ስኩል ሁሌም ከእናንተ ጋር አርቦር ኦንላይን ስኩል ላይ የምታቀርቡልኝ ጥያቄዎች እንዲሁም በኮሜንት ላይ የምትጽፉልኝ በጣም ብዙ ቅሬታዎች እንዳሉ ይገባኛል። ያ ምንድነው? ሁሌም ለምን በደማት አንተ ጨምረ አታስተምረን ነው አስተምራችኋለሁ። ከሚያውቁ ቀጥታም ብትሆን ለእናንተ ተቀባራለሁ። ዛሬ በጣም ቆንጆና ውድ የሆነችው ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀረብኩ። እስከ መጨረሻችሁ ከኛ ጋር ሁኑ። ቀበነ ገልገላችሁ ኦ አበሪታ እንደስና ባስ በሪቀን ወይ ገላ ያን ከዚህ ሲደት ተሰማኝ ገልገላ ቀበነ ዋንታ ሐልከን ወማቲ ስራ ተደረገ አንድ ቀሪብ አርቦር ኦንላይን ስኩል ተራ ኢቨንትስ ኔገ ቪዲዮ ተንዴ ቡዳ ኢስኬስ ኮሚሌ ቪዲዮና ካስተን ዳግለ ቪዲዮ ነጋፈት ኬስ ደብሬ ዋያ ፓኒክ ነው ማማከለ ይዳፋና ማለት ነው። ኤጋ
Oromoo egaa Oromoo ko kan ganamaan baheef kan dhugaa dubbate hin gaafu jedhamu jiru ganamaan ba'a dhugaa dubbate dhugallee dhuma waaqaati ganamaan bahuunis carraa jalqaba yookiin simbirrillee yookiin allaattiinis kan dura bu'eetu ija fuudhee yeroo horii yookiin boloon tokko bineensa tokko allaattonni dura bu'anii fudhatan sana kan jalqaba bu'eetu eessa fuudha ija fuudha jechuun kan jalqaba bu'eetu waan gaarii argatu jechuudha. Ija yoo jennu ija tana hin seennaa wanta gaarii jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbadhaa nagaan ba'a oolaa gala karaa gaarii isin haa ta'u yeroo gaarii isin haa ta'u oolmaa gaarii isin ta'u Arboor Online Schoolootii turtii gaarii. Osoo daandiirra deemaa jiru daandii isaa gubbaarratti wanti qoyyaatti ejjechaa ture. Duraan kunis maal argachaa ture mallaqa lafarra buutee argeetu ejjechaa ture. Maaliif jedhaan mallaqa sanarra dhaabbata. Abbaan mallaqa san barbaadaa ture. Guyyaa isaa guutuu mallaqa saniin dabarsee yeroo sa'aatiin barnoota isaa irraa dabaru booda gara mana barumsaatti deema. Mana barumsaa yogguu ga'u barsiisichi ni gaafate haadha maaf barfattee ture jennaani namichi tokko jalaa mallaqni badee ture jedhama. Isa barbaadu fi turteeree jennaani hanga namichi deemu mallaqicha irra dhaabbatee ture jedhama. Isinillee kanaaf waan xiqqoo barbaachaaf jecha wanta baruuf hin barbaachisu hin balleessine. Nama dhoksoo ateetti waan biraatti fayyadama waan ta'eef. Hordoftoonni keenya kabajamoo jaalatamoo magaalaan Adaamaa magaalaa Sulula Qinxamaa keessatti argamti. Taatee iddoo kanatti sagantaaleen garaagaraa hedduun ni raawwatama. Sagantaa asitti adeemsifaman keessaa sagantaan akka sagantaa cidhaa jira. Sagantaan biraas jira jechuudha. Sagantaalee akkanaa kanneen irratti yeroo hedduu bakka bashannanaa akkanaa kanatti immoo lafa magariisa akkanaa kana filachuu dhabuu dandeenya. Har'a mootu sagantaan cidhaa tokko jira. Giddugala bashannanaa kan akka tasaa dhufe sagantaa cidhaa kana argu jechuudha. Sagantaa kana immoo mee haala kan miidhagsanii as keessatti akka fayyadaman waliin kan ilaalu. Iddoo bashannanaa diiyaaspooraatti argama. Iddoo kana keessatti maal maaltu raawwatamaa kan jedhu immoo haala wanti tokko qabadhee isin dhiyaatee jira. Hanga xumuraatti daawwadhaan affeeraa ture. Kanatti aanee maal akka isin agarsiisnu waliin jira. ውድና የተከበራችሁ የአርቦር ኦንላይን ስኩል ተከታታዮች ይህ አርቦር ሚዲያ ነው። ከአርቦር ሚዲያ ሁሌም ከሌል ከእናንተ ጋር ነው። አርቦር ኦንላይን ስኩልን ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ከጎናችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ። ሁሌም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አርቦር ላይ ያላችሁትን ቅሬታም ሆነ የትኛውም አይነት መልእክት ካላችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። በፖስታ ሳጥን ቁጥራችንም ሆነ እንደውም በአድሬሶቻችን ከታች በኩል ያሉትን በዛው ዲስክሪፕሽን ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከሊል ነኝ ከኦንላይን አርቦር ኦንላይን ስኩል ከአርቦር ኦንላይን ስኩል እንዳትሳሳቱ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ከንጅርተን ወርዶትለን ከበጀሞ ጃለተሙ አርቦር ኦንላይን ስኩል ሰብስክራይብ ጎቹ ነታም ተና ገረገዲ ገዲ ቆአቲ ሰብስክራይብ ጎዳ ሼር ላይክ ኮሜንትስ ኑፍታያ ዮስኔት ቶሌታ ሰገንታሌ የሚጠጉ ገረገራቲ የሮ ሄዱ ቀበኔ ከነስን ያንታ በከጅርተኒት ነገኝ ረቱ ሲወሊናቶ kabajamuu jaalatamu kan jirtan kan Arboor Online School. Arboor Online School yeroo hundaa isii waliin Arboor Miidiyaa cinaa ta'uudhaan subscribe godhaa. Gara gadi gadi bu'aatii Arboor Online School subscribe godhaa. Cinaatti mallattoo bilbilaa kan ibsudha. Yeroo odeeffannoo haaraa yommuu maxxansu dafee akka tajaajilu. Bakka jirtan nageenya irratti isii waliin. Viidiyoon kun isiniif tole yoo ta'e sagantaaleen Arboor Online School isiniif tole yoo ta'e share, like, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Miseensota obboleeyyan keessaniif akkasumas namootaan beektaniif sheer gochuu hin irraanfatinaa, waliif daddabarsaa. Waan gaarii takka waan mi'ooftu takka isiniif qabadhee yaadheera. Isheenis maal jechuu dandeessu? Gara Arboor Online School akka dhuftanii subscribe sheer gochuu yaada xiqqee
komii qabdanis gara Arbor Online እንራፈትና የስንጃለታ ውድና የተከበራችሁ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ከሌል ነኝ ከአርቦር ኦንላይን ስኩል። አርቦር ኦንላይን ስኩል የእናንተ ወደ ታች በመሄድ ሰብስክራይብ እናድርግ። ሰብስክራይብ ጎን ያለችው ላይክ እናድርግ። የደውል ምልክቷን በመንካት አዳዲስ መልእክቶች፣ ፈጣን የስራ መልእክቶች ወይም አዳዲስ እሱ የመለጠፈልን ቶሎ እንዲደርስ ሰብስክራይብ አወዳቸዋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ በጣም ጣፋጭ በጣም ደስ የሚል አንድ መልእክት አለች። እሷ መልእክትስ ምንድን ነች ካላችሁ ስለምወዳችሁ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምታደርጉ መልእክት ልነግራችሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እና የተከበራችሁ የአርቦር ኦንላይን ስኩል አርቦር ኦንላይን ስኩል ሁሌም ከእናንተ ጋር ነው። አርቦር ኦንላይን ስኩል በየትኛውም ሰዓት አብዛኛው ፕሮግራሞችን እንደውም አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይቀርባል። ይህም ከአርቦር ኦንላይን ስኩል ላይ ለእናንተ መልእክት ለማስተላለፍ ሁሌም ከሌለ ከአርቦር ኦንላይን ስኩል አርቦር ሚዲያ ሁሌም ከእናንተ ጋር ነው። ከአርቦር ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የሰው ልጅ አንድን ሰው አውቋል ከማለቱ በፊት ያንን ሰው ቢያንስ የሰውየውን ማንነትን ማወቅ አቋርባት። ምክንያቱም አንድን ሰው አንተ አውቃለሁ ብለህ ስለሱ ማውራት የምትችለው ሰውየው ለአንተ የነገረህን ያህል እንጂ ወይም ሰውየው ራሱ ለአንተ የገለጸ ያህል እንጂ ሰውየው ያልነገረህን ነገር ይህ ማለት ስለ አርቦር ኦንላይን ስኩል ጋር ሄደ በደንብ ካወቅ ብቻ ስለሱ ወይም ማውራት ነው። እሱም ከመቶ 1% ማውራት ይችላል። ውድና የተከበራችሁ እናንተ አንተ ወይም አንቺ ራስሽን የገለጽሽን ያህል ሰው የሚያውቅሽ እንጂ ራስሽን ያልገለጽሽን ሰው ሊያውቅሽ አይችልም። ምክንያቱም ሰውየውን ልናውቅ እንችላለን፣ ልንታወቅ እንችላለን፣ ግን ስለ ሰውየው ማወቅ አንችልም። ይህ ማለት የሰው ልጅ ያልተከፈተ ወይም ያልተነበበ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉን ከበሩን አይተን ወይም ውጪ ገጽታውን አይተን አንዳንድ ጽሑፎች መግቢያ ላይ ያሉትን አይተን አንዳንድ ርዕሶችን አይተን ስለ መጽሐፍ ማውራት እንችላለን፣ ግን ውስጥ ላይ ያሉት ነገር ማውራት ቁጭ ብለን እንደ መጽሐፍ የህይወትህን አጋር ወይም ከህይወት ጋር አንድ ድርሻ ሰጥተኸው ቁጭ ብለህ ካላነበብከው ድረስ ስለ ሰውየው ማወቅ የሰው ልጅ ማለት በጣም ከመጽሐፍ የረቀቀ ጥልቅ ባህር ምንነቱ ማንነቱ የማይታወቅ ፍጡር ከሊል ነበር። ከአርቦር ኦንላይን ስኩል ወዳቸዋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እስካሁን ከኔ ጋር ለነበራችሁ ቆይታ ከበደሙ ያለተማ አንተ አርቦር ኦንላይን ስኩል አርቦር ኦንላይን ስኩል مسنتني سبسكرايب نرافقنا لايك لي شير سودا اسمه كل يوتيوب يوتيوب كيسني गावनी नरافقنا आर्बोर ऑनलाइन स्कूल जन्म स्थळी ओडू ओडेपन्नु जन्मची सुरुवात सुरू यादले गरगरा इसने खवती ये सब कुछ मौजूद खवती जरूर तेबू इसने खवती क्या अनिस खाली आर्बोर ऑनलाइन स्कूल प्रोग्राम जरूरंदा इसवली सिंजारत kan eenyarraa kan fageenyarraa biyya keessaa kan biyya alaa inni xiqqaan inni guddaan inni wallaalan inni ogeessaa kan injiinaraa inni hojjetudha kan daldalaa inni faayilee inni hiriira bakka jirtan nageenya rabbii si waliin atiin barataa hin baratu inni barsiisaa ogeessa fayyaa narsi doktora hunda keessan nageenya rabbii si waliin haa ta'u ያንን ሲከብር አን ከሊል አርቦርላ ኦንላይን ስኩል
isaa ilmi namaa hangeen of beeksisa isa beekuu dandeessa waan ta'eef ilma namaa tokko keessi isaa garuu yoo barbaade jalqaba akka nama riimootii harkaa qabu nama san hanga dandeesse kontoolii riimootii okee takkittii isaa hin tuutee waan fedhu jechuusan hanga san harkarraa hin qabu yeroo san ilma namaa san jechuun hangam keessi isaa beekuu akka dandeessuu fi hangam keessa akka isaa beeku baruu dandeessa. Tariitii nama tokko akka wallaaltee beekuu danda'a jedhuu dandeessa. Beekuu hin dandeessu. Iddoo gongorichi obboleessi biyya kabajamaa obboleessi biyya kabajamaa. Maaf beekuu hin dandeenye yoo jette hanga inni of si beeksise beeyta malee hanga ati beektu inni of si beeksise beekta. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa garaa ofii wallaala dheedhoo itti dhugan jedha. Atillee hiriyaa kee maqaa isaa beekuu dandeessa. Eenyummaa isaa dhaloota isaa beekuu dandeessa. Garuu keessoo isaa kan dhugaa san beekuu hin dandeessu. Kanaaf ilmi namaa tokko hanga of si beeksise qofa kan beekuu dandeessu. Hanga inni of siif ibse qofa jechuudha kan beekuu dandeessu. Ni beeka jettee kaalkuleeshinii ati hin beekne foormulaa biraa sitti fiduu danda'a waan ta'eef. Kanaaf kaalkuleeshinii biraa sitti fidee kaalkuleeshiniin sun herreegni biraa herreega sitti ta'urra jalqaba nama san yoo dandeetti paarsantii takkas ta'u beeku. Garuu ni beeka jettee hin dubbatin. Kan si caalaa beeku abbaadha waan ta'eef. Arboor Online School irraa Khalil ture. Arboor Miidiyaan yeroo hundaa isin waliin jira. Galatoomaa horaa bulaa isiniin jedha. Oolmaa gaarii kan kabajamu jedhatamu shan daddaqaa shan dandeenya jedhe weellisaan. Maaf akkas jedhe laata? Dubbiin sun nama galteef jettu taanaan namni wallaaleen jiru. Shan daddaqaa yoo shan dandeetti akka namaatiin ni gabu kanas keessa. Akka eenyuti jedheen illee akka waaqaa irra geenyee jedhe. Egaa hordoftoota inni kabajamuuf jaallatamu isin jaalladhe isin kabaje. Ilma namaa tokko akka rabbii kee amantutti yookiin immoo rabbii kee amantutti itti hirkattee itti of hin kennin. Sababni isaas ilmi namaa ilma namaati waan ta'eef ni jijjiirama boruu si gatee deemuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf maal godhuu qabda? Rabbillee maal jedhe natti amanaa malee kaafee isinitti geeffadhaa. Kanaaf ilma namaa mootu dhugaadhaan amanuun hin barbaachisu. Sababni isaa maali? Ilmi namaa ilma namaati. Ni jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Kan kaleessaa si bira jiru borummoo of biraa dhabuu dandeessa. Kan har'a si bira hin jirre immoo bor of biratti arguu dandeessa. Sandaabileetoo kan jedhu irratti yoo yaadattan ta'e waan jedhee weellisan. Har'a wal yaanna malee boru wal bira jedhe. Yookiin immoo boru wal yaanna malee har'a wal biraa jedhe. Boru adda ba'uun namaa hin oolu jechuudha. Kan boru waliin har'a waliin jiru boru adda ba'uun hin oolu. Kan immoo har'a adda jiru boru wal bira ta'uun isaa hin oolu waan ta'eef. Kanaaf hordoftoota inni kabajamuuf jaalatamu an Arboor Online School irraa Khalil ture. Arboor Online School ganamas galgalas isii waliin galatooma. Argamni keenya giddugala bashannanaa diyaaspooraa magaalaa Adaamaa magaalaa Sulula Qinxaamaatti argamtu keessa. Anis Arboor Online School irraa Khalil isii waliin jira jechuudha. Gama TikTokiitiin akkasumas gama Feesbuukaatiin gama Tiwiitaraa, Instaagiraama, Yuutuubaa, Waatsaappii miidiyaalee hawaasaa hedduu irratti argachuu dandeessu. Arboor Online School yeroo hundaas waliin jira. Galatooma horaa bulaa. Egaa hordoftoota inni kabajamuuf jaallatamoo kun giddugala bashannanaa diyaaspooraa jechuudha magaalaa Adaamaa. Giddugala kanatti maal arginaa maal argannaa kan jedhuuf namoonni yeroo shaakallii gara garaatiif iddoo kanatti dhufannee argina jechuudha. Kan karooraaf kaayyoodhaaf galmaaf akkasumas hojiidhaaf dhufullee jira. Kan immoo bashannanaaf taphachuudhaaf kolfaaf dhufullee jira jechuudha. Egaa nuti iddoo kana akkamitti dhufneetiin iddoo kanarratti akkamitti of ilaalla iddoo kanatti immoo akkamitti argina kan jedhu viidiyoo itti aantuun qabadhe kan isin dhiyaadhutaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaallatamu har'aa kan argamu giddugala bashannanaa kanatti jechuudha. Diyaaspooraa jira. Giddugala bashannanaa kanatti maal argina maaltu jira kan jedhamu bal'inaa waliin jira jechuudha. As keessatti wanti sirraa jiru biyyee kana argee jira jechuudha. Biyyeen kun kuyyisuu jedhama. Raammoon
Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu an Arboor Online School irraa har'a argamni kiyyas iddoo magariisa kana jechuudha. Sababni iddoo magariisa kana irratti waa hedduu jaaladha. Waa hedduu irraa barbaada waan ta'eef jechuudha. Isin jaaladhe isin galatoomfadha. Hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessanuu YouTube illee achumaan subscribe godhaa galatooma. Kan jirtan hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu giddugala bashannanaa diyaasporaatti argamna jechuudha har'a. Akkam oolmaan keessan turtiin keessan akkamii asumaan yaada hawwii qabu isiniif dhaamachaa. Lafa magariisa akkanaa keessa taanee yeroo dhaabbannee dubbanitti yookiin immoo haasofnutti waa hedduutu nutti dhagahama jechuudha. Kanaaf hordoftoonni kabajamuuf jaalatamu bakka jirtanitti yeroo gaarii yeroo milkaa'inaa isiniif hawwa. Anis Arboor Online School ture jechuudha. Giddugala bashannanaa kana keessatti magariisa hedduutu jira kun akkuma asirratti argaa jirru jechuudha. Waa magariisa hedduutu nu cinaa jira. Wantoottan magariisa nu cinaa jiran kanneen kunuunsuu qabna. Sababni wanti tokko yeroo eegalutti waan xiqqoorraa eegala waan ta'eef jechuudha. Namni waan xiqqoo kunuunse yookiin immoo waan xiqqoorraa takka jedhee eegale boru waan guddaa argata waan ta'eef. Kanaaf giddugala bashannanaa diyaasporaa magaalaa Adaamaatti argamu kan hundi keessanis koottaa daawwadhaa isiniin jedha. Anillee Arboor Online School isin waliin asitti isin barsiisaa isin bashannansiisaa as keessatti argama jechuudha. Viidiyoo tana yoo jaalattan share like waliif godhaa. Gama YouTube Arboor Online School deemuudhaan daawwadhaan hawwiif dhaamsa kooti. An xumuree jira. Galatooma isin kabaja. Kun mana keessan mana Arboor Online School jechuudha. Mana keessan keessatti waa hedduu argitan, waa hedduu argachiisuu dandeessan jechuudha. Kanaaf diyaasporaan maaliin beekama kan jedhu qabeen beekama. Akkuma duddubbee keetti argaa jirtan qabeetu jira jechuudha. Duddubbee kiyya qabeen jirtu tuni aadaa Oromoo keessatti qabeen maal akka taate akkasumas qabee wanni jedhamu kuni maal akka ta'e hedduun keenya ni beekna jechuudha. Kanaaf galatoomaa isin jaaladhaa isin kabajaa giddugala bashannanaa diyaasporaatti argamu kiyya qofaa miti jechuudha. Iddoo kanatti argamee viidiyoo gabaabduu kanas qabadhee isiniif gumaachuu kiyya asumaan isin galatoomfadha jechuudha waan daawwattaniif. Ani gumaachee jira isin immoo daawwachuu irraa gara duubaa kan jenne abdiif hawwiif yaada kooti waan ta'eef jechuudha. Galatoomaa turtiin keessan ammallee diyaasporaa bashannanni keessan magaalaa Adaamaa giddugala kana haa ta'u isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa Arboor Online School waliin turtii gaarii akka qabaattanii fi hanga ammaatti turtiin keessan bareeda akka ture abdiif yaadaaf hawwii koo ture jechuudha. Galatoomaa isin jaaladha isin kabaja. Kutaa itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan oolaa.
Egaa hordoftoota keenyaa kabajamuuf jaallatamoo sagantaan keenya kanaan gammaa isin daawwachiisaa ture giddugala bashannanaa as diyaasbooraa argamne jechuudha. Sulula Qiinxamaa magaalaa Adaamaa magaalaa Magariitutti argamne jechuudha. Sagantaa kanarraa waa hedduu akka barattan akkasumas giddugala bashannanaa kana dhuftanii waa hedduu akka irraa argattan hawwiif abdii kooti. Giddugala bashannanaa kana keessatti mukkeen garaagaraa argina akkasumas immoo daandilee mimmiidhagoo hedduu as keessatti argina jechuudha. Kanaaf eenyummaanuu warra giddugala bashannanaa kana dhuftanii bashannanan yeroo keessan as dabarfataa ta'ettanii gammachuudhaan hojii keessan hojjetaa iddoo kanatti hara galfii gahaa argachuu dandeessan jechuudha. Asuma kadeenya irratti soodareen ni argamti. Soodareen wanti kanarraa adda taateen bishaan ho'aa waan qabduuf iddoo bashannanaa yookiin immoo giddugala bashannanaa kanarraa soodaree wanti caaltuun bishaan ho'aa waan qabduuf jechuudha. Kanaaf soodaree teenya dhaynee bashannanaa guyyaa soodaree dhaquu hin dandeenye mootu asuma maatii keenya firaaf aanaaf aantee keenya waliin ta'uudhaan hiriyoottan keenya waliin ta'uudhaan iddoo kanatti bashannanuu dandeenya jechuudha. Galatoomaa isin jaalladha isin kabajaa sagantaan keenya gara goolabuutti deemaa jira. Kan jirtu hordoftoota keenya kabajamuuf jaallatamoo Arboor Online School kun mana keessan manni keessan mana Arboor Online School gara TikTokiitiin ta'ee gara Telegiraamaatiin akkasumas Instagram laayikis ta'ee gara Feesbuukaatiinis Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira. Har'a immoo gara YouTube isaatiin viidiyoo babbareedduu mimmiidhagduu taate hedduu qabadhee kan isiniif dhiyaata jechuudha. Gara gadi bu'uudhaan tokko viidiyoottan armaan dura dabranis ta'ee viidiyoottan hanga ammaa jiran daawwachuu dandeessu. Arboor Online School leenjiiwwan barsiisoo garaagaraa oduuf odeeffannoo akkasumas barnootaalee hojii online maarkeetingis ta'ee online biizines akkasumas hojiilee mana keenya taanee biyya feene illee haa taanu iddoo feenes taanee galii dabalata ittiin argachuu dandeenyu tokko isaatiin qabatee kan isiniif dhiyaatu ta'a jechuudha. Yeroo hundaayyuu Arboor Online School filannoo keessan akka ta'e hawwiif yaada kooti. Anis Kaliil jedhama. Arboor Online School irraa yeroo kamiyyuu oduuf odeeffannoo haaraa argadhu kamiyyuu qabadhee isiniif dhiyaachuuf gara duubaatti hin goofu. Isin immootu na hordofuudhaan na waliin ta'uudhaan oduuf odeeffannoo dabalataa argattanii akka irraa fayyadamtan yaada hawwiif abdii kooti. Yeroo kamiyyuu Arboor Online School barnootaalee akka hojiilee keessattuu mana keenya taanee irraa dalagachuu dandeenyu irraa mana keenya taanee galii gaarii irraa argachuu dandeenyu qabatee kan isiniif dhiyaatudha jechuudha. Isaan keessaa inni tokko fakkeenya YouTube ilaaluu dandeenya. YouTube irratti akkamitti akka galii dabalataa argachuu dandeenyu hedduun keenyas ni beekna. Hedduun keenya garuu haala beeknuu fi haalli inni ittiin kaffalu sun garaagarummaa isaa nu heddatti uumee jira jechuudha. Garaagarummaa isa gamaa fi odeeffannoo keenya gamanaa sababni isaas guyyaa guyyaan apdeetuuf hin goonu. Namni guyyaa guyyaan apdeetuuf godhu tokko yeroo kamiyyuu hojiileen haarofti tokko gara isaatti yeroo dhufu hojii san argee dhugaadhaan beekee irraa fayyadamuu danda'a. Fakkeenya saayitoonni hedduun yeroo baay'ee addunyaa kanarratti ni uumamu. Saayitoottan uumamanii hawaasa keenyan ni miidhan jenneetuun nu yaadnu sun saayitoottan qorannoon ala hojjennu waan ta'eef hawaasa keenya miidhe malee saayitii qorannoodhaan dalayin yoo ta'e saayitiin kamiyyuu hawaasa keenya miidhe jechuudha. Kanaaf saayitiin tokko yookiin immoo dhaabbanni tokko yeroo uf uumeetiin gara qilleensarraatti uf oolchu kaayyoo fi karoora mataa isaa danda'e qaba. Innillee maali? Turtii ji'a tokko, ji'a lama, ji'a sadii, ji'a jaha jedhee hanga waggaatti fufuu danda'a jechuudha. Kanaaf hojiilee akkanaa kana yeroo eegaluuf deemnutti jalqaba waa'ee hojii sanii gadi fageenyaan beekuu qabna. Jalqaba waa'ee hojii sanii tolchinee hubannoodhaan beekuu qabna jechuudha. Yoo waa'ee kana irraa hin beekne ta'e wanti nuti baafnu sun wanta argannu gadi ta'a waan ta'eef kufaatiidhaaf yookiin immoo maallaqa keenya san dhabuudhaaf nu saaxila. Kanaaf yeroo kamiyyuu akkamitti hojjedhee galii dabalataa argadha. Dhaabbatoonni leejii ta'an yookiin immoo dhaabbatoonni sirrii ta'an isaan kamiin kan jedhu immoo tolchinee qorannee beekuu qabna. Kun dhaamsa kooti. An Kaliil ture Arboor Online School irraa. Gama Telegiraamaatiinis walitti deebina sagantaalee keenya tamsaasa kallattiis ta'ee gara TikTokiitiin sagantaalee dhaabbatoo irratti kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Oduuf odeeffannoo dabalataa YouTubes ta'ee TikTokii akkamitti galii akka irraa argattan namni yaada fi komii gaafis qabdan gama gadiitti naaf kaa'uu dandeettan. Gara koomentii irratti naaf kaayaa yaada keessan gaafii keessan akkasumas oduuf odeeffannoo dabalata naaf kennitaniif isin galatoomfadha. Horaa bulaa deebanaa.
jirtan hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu an Khalil Arboor Online School irraa. Arboor Online School har'allee sagantaa miidhagduu isiniif qabatee dhiyaatee jira. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Gidduu gala bashannanaa kana beektu laata. Argamni keenya magaalaa Adaamaa Sulula Qiinxamaa keessatti argamti. Lafa magariistuu akkasumas magaalaa bashannanaa keessatti argamti. Horaa bulaa Online School bashannansiisuu barsiisuu akkasumas oduu odeeffannoo hedduu isin biraan ga'uun yeroo hundaa kan isin waliin argamu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa oduu jabduu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Oduun jabduun tunis maali naan jedha. Oduun jabduun tunis namoonni yeroo hundaa viidiyoo tan koo daawwattan badhaasa addaa qabdu. Namni kamiyyuu viidiyoo kan koo daawwatee xumuree erga jedhee booda bakka jiru irraa ta'eet hojii onlaayinaan dalagu yookiin immoo mana isaa taa'ee dalagu ni badhaafama waan ta'eef jechuudha. Gara telegiraamaatiin gara gadiitti bu'uun @Khalil Arab kan jedhu na dubbisuu dandeessu. An Arboor Online School irraa Khalil ture. Yeroo hundaa sagantaa bashannansiisuu akkasumas barsiisuu fi oduu odeeffannoo hedduu isiniif qabadhee kan dhiyaatu. Akkuma beekaa turtan argaa turtan viidiyootan hedduu irratti waa'ee hojii onlaayinaa ni haasawu. Hojii onlaayinaa biyya keenya keessas taanee biyyoottan alaa biyyoottan garaagaraa irratti dalaguu dandeenyu hojiilee hedduutu jira. Hojiilee akkasiisan karaa salphaadhaan argachuu barbaaddan filannoon keessan Arboor Online School haa ta'u isiniin jedha. Yeroo gaarii bashannana gaarii isiniif hawwa. Argamni kan koo giddugala bashannanaa Diyaaspooraa magaalaa Adaamaati. Galatoomaa. Jirra jirtu kabajamtoota Adaamaa keessa bashannanaa jirra. Adaamaa bakka akkana bareedutti waan kana yoo argummoo raatiin ati ta'e maal akka ta'e na dhibee maaliif akka akkana ta'e illee immoo hin gaafanne jechuudha. Qaama seerri ilaalla. Ada gargala gowwom sudah jecha oh ada kan yang punya berarti akan jirtan hordoftoota keenya kabajamuuf jaalatamu kun Arboor Online School. Arboor Online School barsiisuu bashannansiisuu akkasumas oduu odeeffannoo isiniif gumaachuu barnoota keessattuu barnoota teekinooloojii wal qabate kanneen akka virtual service tajaajila onlaayinaa kamiyyuu online business online marketing fi akkasumas saayitoottan onlaayinaa hedduu yeroo hedduu kan qabate isinii dhiyaatu jechuudha. Arboor Online School irraa waa hedduu akka barataa jirtanii fi barataa turtanillee abdiin qaba. Yaadaaf komii keessan akkasumas gaafii qabdan kamiyyuu gara Arboor Online School Facebookaatiinis ta'ee TikTokiitiin akkasumas gara Twitter, Instagram, laayikiitii fi TikTokiitiinis nuun ga'uu dandeessu jechuudha. Kun Arboor Online School YouTube irratti sagantaa har'aa kan qabadhee isinii dhiyaadhe jechuudha. Sagantaa babbareedoo mimmiidhagoo komii fi yaadallee irraa qabda yoo jiraate akkasumas sagantaalee sirraa'uu qaban jettan kamiyyuu sirreessuudhaaf anis waadaa isinii seena. Isinillee mootiyyuu yaada fi komii keessan irraa gara duubaa hin gorinaa isiniin jedha. Isin jaaladha, isin galatoomfadha. Horaa bulaa. Akkam jirtan hordoftoota teenya kabajamoof jaalatamoo kun Arboor Online School. Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira jechuudha.
sagantaalee Arboor Online School yeroo hundaa qabatee isin dhiyaatu sagantaa keessattuu online irratti hojii onlaayinaa saayitoottan onlaayinaa akkasumas immoo tajaajiloottan virtual dabalatee hojiilee marketingii onlaayinaa kamiyyuu qabatee kan isin dhiyaatu jechuudha Arboor Online School. Arboor Online School arras borusis waliin jira jechuudha. Isin bakka jirtanitti Arboor Online School waliin ta'uu keessaniif isin jaaladha isin kabaja bakka jirtanitti nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Isin galatoonfadha. Amma argamni kan koo as magaalaa Adaamaa magaalaa Sulula Qiinxaamaa keessatti argamtu magaalaa Magariituu paarkii diiyaaspooraa jechuudha ganda haaratti kan argamu. Iddoo kanatti argamni keenna paarkii magariisa kana keessatti paarkii kana namoonni dhuftanii hin daawwatin dhufaatii daawwadhaa kun mana keessanii mana ofii keenna keessatti wal jajjabeessinee mana keenya miidhagsinee guddifnu jechuudha. Paarkii kana keessa maaltu jira kan jedhuuf immoo tokko isaa yeroo biraa kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Anillee Arboor Online School kan isin waliin jiru mana kana keessatti mana waa baay'ee keessatti argannu mana baay'ee miidhagaadha. Manni kun giddugala bashannanaati jechuudha. Giddugala bashannanaa kan ammoo waliin daawwannee waliin keessa bashannanuudhaaf anillee dhibbaan dhibbatu waadaa isinii seenaa an Kaliil ture Arboor Online School irraa galatoomaa horaa bulaa isiniin jedha.